ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው duraan tana ol malee asii gad na agarte guutuu isaan agartaniin beeytanii bir duraan jechuun morma kiyyaa asii oli malee na agartaniin beeytan duraan furdoo ture dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko garuu waggama takka keessatti anamma dhugaa dubbachuuf osoo heerumeeyyuu miidiyaarra hin fidu jaarsa kiyya miidiyaa marra fidu maalittan wayita heerume jechuudha. Laki no maalif no jettan qacale anaa dhuf hin fidu miidiyaarra hin du'a malee mummaa arsii amma dhiisaamee waan argita silaana waraabuuf waan argitan na haasofsiistanii bir nama rabbi sodaatanii sila nama waraabdanii afaan maalitii walii galanii ni kaanaa godhan osoo dhaqe bultutti inni heerumu kana booda obboleessa kiyyatti shaashee dhugaamu dumaashee ready isa why ready rasa gale mana gale isa dan taisati why isa zelatin katabina why kiyana gafadda itterumi emma dugada yo rabbi walinu qode jede fageenya rakko ngabu itteruma darge rakko qaba jaartii ndabu garu jaartii qabaachuu nama yaa ummata ka amalaaf gooni naan guuttani wallaahi ummata miira keessaa bayaa suni akkumatti ta'a danda'eetiin naafi shaan ufti afacha naafi olii fataa jenna koottaa seenaami amma gastii siin naqaafacha gastiin kiyyaa maal ta'e naafi xayyibaa reedi dhiisa waa'ee reedi raasaa galee mana galee dhiisa dantaa isaati waa'ee isaa jalatti hin katabina waa'ee kiyya gaafadha itterumi emma dhugaadha yoo rabbi waliin qoodee jedhee fageenya rakkoo hin qabu itterumaa dargee rakkoo qaba jaartii hin dhabu garuu jaartii qabaachuu nama yaa ummata ka amalaaf gooni naan guuttani wallaahi ummata miira keessaa bayaa suni akkumatti ta'a danda'eetiin naafi shaan ufti afacha naafi olii fataa jenna koottaa seenaami amma gastii siin naqaafacha gastiin kiyyaa maal ta'e naafi xayyibaa hanga warri mabbaan manaa dhufanga gadi baana moo akkam naafi buusii tosii eegalatoomi bareeddu hanga jaartaa lama ta'anii dhufanii ati jaartu tokko baay'ee kabajaanii dhufanga Allahumma sallafani ya angkakino masyaallah. Raja talasikan. Amma mena madidame afuri kan akkamitti galchuu danda'an. Taayiba galchuu yoo networking kee sirrii ta'e. Okay, nuufa barbaadaati. Nama hima asii galcha.
نتيجة واتي مويدا اوكي انفدوا اسمه ولا ما سنبر بعد مالي اسمه وايني تلاقيت مفرو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما سيقولسا مجاسا إراغوري بكني بلوهم بيتو سنجدسي هميسي قرسيسي تسنب نافي انو قلت ما بيك باي ارغتي جرا Baga agartee miti baga agartee bira akkanumatti qabaa jira miidhala bareeddullee dhala bakkummaan itti biraasi dhabe hin jiru bira agayoo miti na guboodda akkanatti waa tokko siif maa dhageeffatu tokkoffaa irratti nama jireenya kee jeeqaa jiru keessattuu naa afiifaa ofirraa bila ofii godhan dhuguma siin jedha maaliif jireenya kee jeequu barbaada sii galee kanaafuu ati nama waa'ee hammeenya kiyyaa sitti haasa'u tokkollee biratti hin dhiisin ana qofa amanii ana rabbitti kenne ati natti of kenniti ana rabbitti kenne sii galee waa takka ani la'amuni ani anamma maal jedha anamma dhiiruma arsii tana dhiisee harargee galuudha akkami mee yaanni welcome Tira kana namni dalagaa jiru naafidha yoo dhugaa dubbanne gara harargee gara qajeelti taanani an dhugaa siin jedha maaliif harargee ya fikir hagar naate shaana achi malee kana furu jiru naafi keessa namni 8 as jirta qoy Zainaba jaarsa kee kana foolo qoy simee manni kee girrisaa kee kun si jaalatamoo akkanumaan si jala namni 700 fi meeqaa jirtan kun osmiyee fooloo godhaafi gara harargee welcome harargee fe akosi teessan olitti qaba qoraan keessan atirii keessan jiffadha gara harargee Anuma waan uumisirooti hawwee jiru dhageeffadhu naafi ana harargee galtuun fedha sii galee eebjuunillee akkas argee jiraani. shakkii malee Yeah, of course. waa tokko siimaa dhageeffadhu tokkoffaa irratti duraa miti duuban gannu murta malee umufiroon nu harkaa ba'uu mitiiti tokkoffaa irratti harargee galuu mitiiti isiin diidoo keessayyuun baatu nu amanne. wallahi jedhime akka ammoo amma heerumeetiin akka heerumee amma sin agarsiifne immoo beeki miira keessan hin galchini ani gaafa ati harargee galte gaafa kaatee biyya biraa galte jette kalas oromummaa tiyyallee jijjiiradhee ta'e naani yookiin gondar fuudha malee ani oromoo shamara oromootu fuudhan. ani amma ati jaalattee jibbite an harargee galuudha akkam jetta No. Harargeen deebina harargeen deebina. Amma waa tokko siima dhageeffadhu laa Zainaba dhageeffadhu waa tokko laa amma warri koomantiin akkatti kootu siin jedhu kun guutuun bara gaafa guyyaa baatii tokko booda deebii siin jedha guutuun nagaa hangale siin jedha sii kanaaf siin jedhan oromoon na jaalatti hin jettu osaan harargee galee dhugaa rabbiin gammadan malee xiqqashuma gabbaanii waa takka hin dubbatanii hundi keessan wayya sirtan kun akkaawuntiin kiyya duraa hin gubate waan ta'eef akkaawuntii kana fooloo godha asumaan jaarsa Zainabaati waan ta'eef hundi keessanuyyuu jabeeffadha yoo dhugumaan Zainabaa jaarsa nama meeqati ati tana ta bultiiti yaana diigi ana ta walii gadi nama ofu kanatu bultiiti yaana diigi gadin teettu ansi hojii gubachuu hin danda'u obboleessaa gira harargee naa wayya no rakkoo mitaane harargee kingi jedhaa kootu gulufa ay gulufu bichaadha yeroo muraasa booda obsa bakka asin jedhu ani qoy Zainaba angirrisaan kee kun si hin jaalata akkatti abbaa warraa kee maaliif hin jaalanne kun Usmeen hanga amma akkaawuntiin isaa fooloon gubatee namni tokko abbaa kanaan jenne kee gaafa gubatee jiru guyyaa tokko keessatti fooloon kee sii deebi'e bakka duraatti. misillee inuma si jaalatanii bir rakkoon ati qabdu maali seete ati dhalarraa hafuu hin dandeettu ansi hojii gubachuu hin danda'u kanaafi yoonni fooloo si gochuu didan. Barre yoo qooyaan sanii miti anamma qooyaan hammeenya dhiirri kenna arsii kun wanni inni badeen bakka bakkuma masaanuu barbaaduu fi bakkuma wannoo jedhu kanatti malee mee hammeenya nuti qabnu maaltu jira namni akka kennaa qulqulluun namni akka kennaa jaalala beeku hin jira addunyaa irratti. Wallahi jedhime yoo nama gubuu taatan malee jireenyaaf namaa taatu niisi. Jireenya keessatti bira ati namni
namni haga ammaatitti biyya Arab biyya Faranjii kana keessatti namni Faranjii wajjin bulaartu ijoollee Arsii malee jirtu bara. Tokko gartee taate. Yesuusim. Hijibi jennaa wajjin bulufte dhufte jedhe. Eeshi. Amma laal dhageeffadhu. Ati laa tokkoffaa dhageeffadhu waa tokko siima Zeenaba. Naafin tawfiitii takka bade jettee anillee waa fudhee deemuu qabaa kophaa kiyyan deemu jettee mukooyitee jennaanin si barbaadaa jirti si gale nama lamaan gaafa ol gaafa mukoyne isini mukoyne anatu fedhe malee isin na waamanne dis ofii kiyyaa fide amma achi malee akka amma achi maleeti oma takka. Mee warri koy mee warri naafin Harargee deemuu qabdeettan lakkoo tokko barreessa warri Arsii deemuu qabdeettan lama barreessame. Maal jetta Harargee baay'ataa zala. yaa foon siree kan jiru ijoollee Harargee jiru garbi. Yaa lakkoo tokko barreessa warri Harargee. Anis tokko barreessa dha. Jaalala isaan naa qaban. No. Habib jaallee Harargee galaa jira bar kanaafan hooqadhaa garas. Jarumatu berka jaalatani. Yaa wallahi jaruma akka jaalatani. Guutuun isi dhageeffadhu kunoolaa. Nama 500 guutuun nama 500 guutuun caala. Naafi maal ati lakkoo tokko barreessitu maa callistee nu laalta akkanatti. Yaa hundi keessa nama akkuma lakkoo tokko barreessan kanatti usmiyee foloo godhamee qaqqabaate. Maal jedhu barreessa Harargee kiin wallaa jaalala feetu Harargee kuwaatti. Yaa kanaafuu barreessisiin jedha bari lakkoo Abboo jaalala feetu Arsii kottaa amma dhageeffadha girrigirrii biraatii sadiitti akka addunyaatitti jaalalaan beekamne akka Oromootitti osoo hin ta'in akka Afrikaatti osoo hin ta'in akka addunyaatitti nama jaalalaan beekamedha sii galee. Usmaan karaa itti nu harkisaa jira bira. Qabeenya yoo barbaadde dhageeffadhu. Jaalala yoo barbaadde qabeenya yoo barbaadde kabajaa yoo barbaadde Arsii kottu sii galee. Bultii gaarii ijaarachuu yoo barbaadde shamara gaarii yoo fuudhuu barbaadde dhiira gaarii itti heerumuu yoo barbaadde jaannata addunyaa yoo barbaadde ati Arsii jiraadha. Oh taphni takka tana dhungatte kana jaartii biratti innaalillah. Deemi warra barsiiste rakkoon qabu. Hundi keessan gaa'is. Maal ta'anii bee usuma sibiila jiru iyyuu kunoo kana jennaa bar. Ayaan keetii. Thank you Abibti. Ana majaartii biraas dhungachuu salphadha. Ummi biroo akkanatti teessu dhiistanii yoo nama biraa dhungattanii garmaal nama garramaa bar. Ani isinin gashuu narratti hin barreessinaa qaqqabaa. Usmee bichaa ta'us keessa haara qorsoo maafi. Ilaa kawai sanii mitiiti. Hundi keessan jechuun yoo dhugumatti umufiroo jaalattanii ayitti ka argamtan taate namni saddeeti wayii kun meeqa qabaa foloo na godha namni ummaan dhibbi takka foloo na godha hanga ammaa gama na ga'e dhufe maali kawai ati kanuma guutuu. Anaa deebis tokko faaratti usmii anaa deebise. Akkaawwanti jeeqoon guyyamurraa sirraa gubaa oolanii. Jaarsi kan kee kun badaadhaa bar maxifoodhaa arra barra oolaa hin salphatu akkasiititti atinni hin salphatu. Eessa mana arraba oolee bulaayeessan gubuu dhiisan. Keessatti dhiisan jaarsi kan kee kanatti oola. Lakki ani dhiisee jira hiike. Absaayadha barjaarsi kee. Sadiin jirtuun talaaqii dhiisin Hundi keessan usmiyee congratulation bakka gammadde jedha usmiyee congratulation jedha warra jala jirtan guutuu. Maal argatte? Maal argatte usmee? Jaartiin fuudhe kaamu biroo. Eessaa fuudha badiidii nuti nuun hin geettu. Buskuuta warra Arsii. Eessaa fuudhe. Eessaa. Bas jedhe ati Buskuuta warra Arsiidha bar sanuu yoo afaan guuttate buskuuta warra Arsii fuudheeti. Naaf himmaa baate sa? Mee godaanee argeessaa hojjetu. Asumaan gaggabaa foolollee da tolcha. Mo koi Zainaba anu maaliif maqaa jaalalaa maqaa wayi maqaa itti baafadhu tayyibaa naa eeyyamtanii. Akkamitti si eeyyamna osoo Harargee haa galtu jennee lafa dhiinnu. Maan naa baasu edda? Koi andi. Okay, baasiif anatu si eeyyame baasiif maqaa bareedaa yoo ta'e baasiif. Congratulations, thank you. Siin jenna yalla baasiif. Congratulations jira congratulations malee. No jedhaa jira soddaan kabaas hin baasin no jedhaa jira soddaan no. Kozi yoo taate jaartii sadii yoo talaaqetto ammallee lama qaba maal irraa goota irreen suuraa wajjin isinii fiduu dandeenya. Rakkoon qabu
Rakkoon qabu jaafaalee hafuure min chigiraalee rakkoon qabu jaalala bichaa naa jiraatu jaalala dhageeffatu tokkoffaa irratti mucattii kenna jireenya isii barbaanna waan ta'eef akka gaarii jiraachisuu barbaanna kanaafuu nuti tuqinaati hundi keessanuu jechuudha. Foozii olarti simee ta'iba foozii ergadhu soddaa biibi wallaa ergadhu olarti sakkaanii fudhage hinkaan fadda kaanamu koy olarti saana laal Zeenabaa dhageeffatu ati dhageeffatu namatti jaalatu tokko walitti fiddee nageenni yoo boora'e eenyutti gaafatama. Maaliif? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sanuu daa'im mataarra si taa'e laa usme. usme macallisi gadi waan feessuun nama barataa irratti fakkaataan jiru mucaan inni ulfaatu deessi. Doktor Usmi keenya lolaan kaalii qabee taabibi. Amma tibeera keessaa beekaa gaarii kiyya barti koofu karaan deemu wallaaheetiin dhaabbadde silaalaa jira. Amma laal maaluma kaaka gurgurtu jedhe. Foozii dhageeffatu tokko ati nama kana durallee bultii ijaaree jiru nama ilmaan illee qabu nama jaartii sadii afuraffaa talaaqee jiru ansi beeka hiriyaatiyya nama wajjin nyaannee dhugne garuu ati tokkoffaa jireenya hin taatuuf Zeenabaa maali yoo jette dubartii keenya kun amala isaanillee sirriitti gadi fageessitee hin beektu waan ta'eef ati mucattii teenya akka daandiirra nu jalaa gad tokko kanatti gad waan hin barbaanne jiru habiibi du'aayii sii goona baay'ee jira yoo barbaadellee immoo gaafa sii kennaa yoo ani arsii malee fuudhu fayyadamteen warwaatullee taate kanaafuu ati immoo Zeenaba kana jalaan bu'anii wal jaalanna wal kabajnaa yoo jaalala wajjaa jiraannu biyya takka keessa nyaannee waliin haadhuudhu jireenya barbaada yoo jette akkuma duraan jiraatu habiibi bakka malee buute sinin immoo akka jireenya waliin jibbisee. Filannoo isinii kennu usme dhageeffadhu akkasii miti nu amma sa'aatii kanatti wanti barbaannu nama ummi firoo jechuudha akka aadaa keenyaatti dhaqee balbalaa gaafatee akka aadaa keenyaatti gabbaree fuudhuun barbaanna siigalee irra dibaadhiisi abbaan fedhe hojii jaalata tokkoffaa ana ka ana ilmaarsiiti tokkoffaa amma sa'a ammaa kana yoora keessa yooratti ergetti dhageeffatu dubartii arsii namni kabajaadhaan dhaqee abbaa isii gaafatee gosa isii gaafatanii ardaa yaa'ee qabeenya biyya takka keessa mootummaa diigalee kabajaadhaan fuudheetiniin kabajaan horatu dhiira keenya yoo dhugaa dubbanne siigalee amma fakkeenyaaf aadaa nuti qabnu kutaan biraa hin qabu hunduu aadaan isaa gargari waan ta'eef mucattii akka aadaa keenyatti gurguruu barbaadna akka abbaa fi haati guddiftetti kabajaa akkasiitiin gurguruu barbaada waan ta'eef isaanillee kalaas kanaafuyyuu amma osoo maatii isii dawwaltee ani harargee moo arsii haayiruma osoo isin jetteen arsii heeruma jira. Beda boleh amma sagalee ol kaasuu biratti. Bakkaan jaaladhe heeruma malee bakka maatiin naa filate heeruma rakkoo hin qabu. Sun filannoo kiyya waan ta'eef. Filannoo yeroo mara filannoo kee qofallee osoo hin ta'etti filannoo maatiillee ilaaluudha qabda. Maali yoo jette aatillee maatii irraa qaba baate qabda waan ta'eef hunduu maatiin waan gaarii malee siin filatu. Amma dubartii ammaati malee dubartii duraanii hin beekta. Jaalattee jibbite abbaan laalee gosa nama sanii laalanii sinin ardaa yaa'ee namni nama dalagatu malee maatii waan galchuu qabu bakka jaalataa bakka booda si galee biroo. No. Nu mucattii ta'e akka karratti haftu waan hin barbaanne fatama walumaa galatti foozii kiyya. Rabbiin umrii si yaadee dhosuu si barbaanna inshaallah atillee yoo rabbiin jedhe hin argattaa yaadeen ati garuu ati waan olleen qabdu miidhama olleen qabdu normaa jedhamu si nuyi singilii miti naasii barbaada kana durallee jireenya hedduu arge waan ta'eef waa baay'ee hedduu keessa tartee ilmaan qabda rabbiin ilmaan keessallee si haa guddisu amma dhageeffadhu amshira beebe rakkoon qabu anaaf yommuu biroo si barbaada sanii rakkateen ati walumaa gallee si ilaallaa bibi yoo konfolummaa sitti jiratte filannoo kan haadha firooti Usman bultiif hin taatu itti ajaa'ibti abbaa ijoollee keenya kun illee dara godha abbaa lama naa godhaa kanaa sana mijattiin irraa dhugaa jedhanii Usman bultiif hin ta'u. Dhageeffadha amma foozii kana bar nama afaaniin hin dubbanne kana namni hin beeku bar amma usmiyyaa afaaniin dubbataa namni akkatti jibbaa mika afaaniin hin dubbanne kun garuu laa ilaaha
maal ta'e anaaf inni olii galle rakkoon qabu waliin himnu. Ismaan bultii kan tayo rabbi sinaa tara wunjedhu shaytaana. Firaadillee miira keessan galii soddaan kennallee akka miira keessan galle inni akka warra arsiisan fudhannee jirra ofitti simannee akka gaarii. Maal jette beekta arabni yeroo mammaaltu kalaam rijjaala waahid kalaam islaam waahidi jette. Kalaamni dhiiratiif kalaamni islaama takkaa jette. Sii galee kan dhugaa isiniin jiraate qoosaa ummufiroo hin danda'u takka jira. Lammaffaa gara Zeynabaati namni na dhufee jedhe annama ijjati yaan na dhufe. Abbaa barbaade haa ta'u. Sii galee barbaade lafarra dhufee barbaade. Miira keessaa bahe kaashimee mari'anaa hundaafuu ati ilmaan biyya keenyaatti miira keessaa bahe okkee. Dhageeffadhu siif ni maati. Waan biraa asaya malee gara isiitiin naan hin qoosinaan gara barbaaddanii naan qoosaa. Ani gara isiitiin qoosas hin danda'u. Gaarummaa isis badummaa isillee natti naasayinaa waa takka irratti dubbatinaa ana jireenya kiyya akka oofatu anaaf isiif beekaman ta'e jireenya keenya keessa seenaa of ta'aa jiraadhaa jireenya keessan jiraadhaa waa'ee keenyaa maqaan kaasina. Isiiti badda arguu hin danda'u amma abbaa isiitu arguu hin danda'u bakka